Abbaan taayitichaa oomishaalee bishaan saamsaman faayina lakkoofsa adda 620 qaban hawaasa kan fayyadamne akeekkachiise. Abbaan taayitaa to'annoo qorichaa fi sirna nyaataa magaalaa Finfinnee dabaree oomishaa lakkoofsa addaa 620 keessatti kan oomishaman oomishaalee bishaan faayina hawaasni kan fayyadamne akeekkachiise. Abbaan taayitichaa oomishaaleen kun galtee hin malleen dabalamee dhiyaateera eeruu jedhu hawaasa biraa argachuu eereen saamudi oomisha bishaan saamsamaa kun fudhatamee erga qoratamee booda soorataaf ooluuf nageenyi isaa kan sadarkaa gituu hin taane ta'uu mirkaneessuu ibse. Saamuda oomisha kanaa fudhatee hordofeen wanta dheeraa wayii keessatti argamu kan mirkaneesse ta'uun kan eere abbaan taayitichaa kanaafis haalli oomisha isaa sadarkaa kan hin eegganne fayyaa dhala namaafis kan hin taane ta'uu mirkaneessuu isaa ibseera. Kanaafis bishaan saamsamaan kun lakkoofsa 620 kan qabu kanaan oomishanii dhiyaatan hawaasni akka hin fayyadamne kan murteesse yoo ta'u, dhaabbata oomisha kana dhiyeessuu irrattis tarkaanfii garaagaraa dabarsee jira. Dhaabbati bishaan saamsame gabaaf dhiyaatu kan oomishu hanga sirreeffama oomishaa taasisutti akka gabaaf hin dhiyaanne ajajee jira. Dabalees oomishaalee sadarkaa gad ta'uun ibsame kun oomishanii gabaarra jiranis ta'ee guyyoota 5 keessatti walitti qabee akka fixu kallattii kaa'eera. Kun iddoo baay'oogiraafiidha.